Abduu Abjad asoosama gabaabaa barreessaa fi seenessaan Nuyi Waariyoo kutaa lammaffaa. Ayyaantuun maatii warra sooressaa irraa dhalattus humna jaalalaan dirqisiifamtee ilma harka qalleessaa guddinaatti heerumtee erga isaa waliin bultii ijaaran waggoota 18 lakkaa'aman isaan lameenuu waggoota amma kanaa walitti hin mufanne. Jaalalli isaanii aladuma olee buluun dabalaa adeema fakkaata. Argatanii dhabanii takkaa fuula walitti badanii hin beekan. Haala kanaan waggoota amma kanaa dabarsan guddinaan haaluma safuu ummata Oromoon ilmaan isaanii guddifatan galgala hibboo fi durdurii akkasuma baacoowwan adda addaa taphachiisu. Ijoolleen ittiin gammadu irraayis baratu. Amma ijoolleen isaaniis sadarkaa umurii fi barnootaas jijjiiraniiru. Barnoota isaanii baadiyyaadhaa waan xumuraniif gama magaalaa waggaa tokko wal duraa duubatti hafaa dhufan. Guddinaa fi ayyaantuun erga ijoolleen barnootaaf biraa deeman manni isaanii namatti hin tolu. Inni waan hojiidhaaf deemuuf isiitti qophummaan hedduu dhaga'ame. Wantoota duraan hundeessaa fi ijoolleen kuuwwan godhatan yaaddee boossi. Yaa dhalee koo ana garaan hedduu raafama. Yaa Rabbi ilmaan koo amaanaadha jettee imimmaan ofirraa haqxi. Caaltuun akkuma maqaa isii hedduu bareeddi. Nyaarri jarraa hedduu namatti tola. Boqoon isii inni akka burtukaana qaqqabanii yommuu isheen seeqtu addeenyi ilkaanii isii bareedinni isii xiqqaaf guddaa akka isiin booji'aman godha. Dhaabbanni isii akkasuma gara laaffettiidha. Caaltuun erga gurbaa tokkoon wal baran waan gandaa baateef irraanfattee jirti. Akkuma ishee qilxuun halkan achi fageessee gala. Hundeessaan gaafatus homaa itti hin himu. Wantoonni kunniin hedduu isa dhibe. Gandaa dadhabbiin maatii isaanii adaduma olee buluun baay'achaaf dabalaa deeme. Guyyaan isaa kamsaa ture. Ijoolleen hunduu galaniiru. Caaltuun hin galle. Hundeessaan eegee dadhabee yaadattu mee deemi caaltuun boontu bira jirti gaafadhu hamma yeroo kanaatti hin galle jedheen. Isheen deemtee dhaddee dhufte. Caaltuun waan kana icciitiin waan raawwatteef namuu hin argine. Gurbaan isii fuudhes gama biraa bulchee torbaan eege. Qilxuunis halkan tokko hiriyaa isaa bira akkuma buleen otuu barumsa hin deemin hafe. Dubbii caaltuu warratti himuu sodaatee dhoksee taa'e. Hundeessaan kophaa isaa taa'ee sammuu isaatiin mari'ate. Caaltuun ni heerumte malee eessa dhaqxi? Hamma warri gurbaa jaarsota ergatanitti ani dubbicha dhoksuun qaba. Akka obbolaan koos hin himne gochuun qaba jedhe. Akkuma jedheen godhe. Gurbaan caaltuu fuudhe yommuu inni galuun ni gaddite. Caaltuun yommuu ijoolleen sadi abbaabba jedhanii itti fiiganii itti marman dubbiin bitaa galte. Yommuu isiin gama manaa ol seenan dubartiin takka baga nagaan naa dhufte abbaa manaa koo jettee irratti kuftee nagaa gaafatte. Caaltuun garaa isii keessatti maaliin na qoruuf jedha amma yeroo sammuu kootti fayyadamuudha jettee gama alaa gadi baate. Mucaa xiqqaa tokko ni gaafatte. Ijoolleen saba hin beektu waan ta'eef mucaan dhugaa jirtu itti hime. Isiin ammas dhugaa hin seene gama manaa ol seente. Haati mana gurbaa